Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoota kiyyaa kakkaalii guutuu addunyaa keessatti argamtan marti keessanuu ana haadhufuu baga irra deebiidhaan gara YouTube channel kiyyaa dhuftan isiniin jenna. Akkasuma warroonni har'aan tana jalqabaaf dhuftan ani sabahaddiin Oromaanii akkasumas like share subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Har'aan tana barnoota akkaan isin barbaachisu kan namoonni baay'een gama keessaatiin illee dhufanii na gaafachaa turan tokko isin barsiisuuf dhufeetiin jira. Waa'ee Facebook wajjin wal qabatee Facebookni yeroo adda addaatti nama baay'ee rakkisaa jira. Facebookni ammallee bara baratti amatatti information jijjiirrachaa deema waan ta'eef kanaaf namoonni duraan beekanuu bootaa jalaa jijjiirratee hedduu rakkisaa jira jechuudha. Akkamitti yoo jettan Facebookni yeroo baay'ee yoo amata tokko haala tokkorra ture amata kaan haala biraarratti jijjiiramaa deema jechuudha Facebook kun. Kana wajjin wal qabatee Facebook sheeriin faan irraa cufamtee warri bara dabala dura beekan arrammoo deebi'anii sheerii tan immoo eessaa akkatti banatan wallaalanii warra rakkatantu jira. Kana wajjin wal qabatee anilleen karaa gabaabaan akkaataatti Facebook sheerii hin qabne tokko itti banachuu dandeessan, sirreeffachuu dandeessan, poostii keessan mararrattuu haala itti banachuu dandeessan isin agarsiisa. Nafaana turaa isiniin jira. Amma kallattiidhaan Facebook irra galla. Facebook irra eega galleen booda sarara sadan mataa gubbaa jiru kana tuttuqaa sadan kana sarara sadan kanarra gattuuyitan. Erga sarara sadan kanarra gattuuyitan booda maal gootan siitingii tanarratti tuyitan. Ni agartan jee yaada. Siitingii tanarratti erga tuyitaniin booda ol harkiftan. Ol harkiftanii profile and tag kan jau kana irra dhuftanii bakka tana tuyitan. Ifaami isin ni gartan jee yaada. Isa kanarratti tuyitan. Isa kanarratti erga tuyitaniin booda kallattiidhaan bootaa tana bantanii banaa dhiiftan. Duraan bara darbe Facebookni akkanatti hin fidu. Dur erga kanatti irra gattuyineen booda isa kanarratti erga gattuyine onii fi yes kan jau fida jechuudha duraaniif. Amma immoo kallattiidhaan alloo bicha uuma tana qoftii banta. Isa kan amma kanatti cufnaan isa kan erga katti cuftan isiniif hin fidu. Cufamee jira jechuudha. Poostiin keenya sheerii hin qabu jechuudha. Kanaaf erga isa kan akkanatti tuyinee banneen booda Facebookni keenya walumaa galatti sheeriin irratti nuuf banamtee jirti jechuudha. Obboleeyyan kiyya isiniif mul'ata jeetii yaada kunoo isa kanaa jechuudha. Isa kana bannaan isa kana bantanii fi banaa dhiisuuf qabdan. Isa kana erga akkatti bantanii Facebookni keessan sheeriin isaa banamtee jirti. Akkasitti obboleeyyan kiyya waan na dhageeffattaniif galatooma turtii gaarii isiniin jennaa. Hanga barnoota biraatiin walitti dachaanutti nu faana tura. Amma immoo like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa YouTube.